Ashamaar kafuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota YouTube chaanaalii koo jalatti kan argamtan nagaan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo kiristaanaa fi obboloota koo musliimaa nagaan bakka jirtan hundatti isiniif haa ta'u. Akkasuma viidiyoon qabadhee dhufe dhugaa baay'ee miirra kan nama tuqu, baay'ee kan nama gaddisiisu. Oromoo ta'uu isaatiif qofaa haala kanaan biyya keessatti yeroo akkatti cafacafamu namni akkatti reebaa jiran cafacafaa jiranii achi keessatti waraanaa jiran kuni ilma Oromooti jechuudha. Amaarata akkatti nama tokkotti yaa'anii akkasitti cafacafaa jiru jechuudha. Mee ilaalaa viidiyoo kana na faana bu'aa. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Biyya keessattis akkasitti wal fixaa wal nyaachaa biyya ormaattis akkasitti harkaaf miilli keenya ciramaa. Barri kun bara dhumaati. Barri kun bara dhumaa akka ta'e garuu mul'achaa jira, argamaas jira, ta'aas jira. Maaf akkatti wal nyaanna? Maaliif akkatti wal fixna? Maaliif akkatti wal irratti daba yaanna? Lubbuu boru baatee baddu. Atoo gaafa obboleessa kee ajjeeste boru maaltu siif ta'as yoo? Maaltu si eeggata siifoo? Maaf obboleessa kee irratti kaata? Maaf obboleessa kee nyaatta? Maaf obboleessa kee ajjeesta? Baay'een gadde dhugaa Waaqayyooti. Ilma Oromoo tokko akkatti reebbamu baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaalaa. Baay'ee tokko kan nama gaddisiisu jechuudha. Viidiyoo kana mee ilaalaa mee. Ilaalaa iddoo kanatti akkatti isaan qaxaqqaxan, akkatti isaan achi keessatti cafacafan ilaalaa. Biyya ofii keessatti, biyya keenya keessatti jiraachuu dadhabne maal goona nuti? Eessa jiraan? Asittis akkas dararamaa, biyya keessattis akkasitti cafacafamaa. Oh my God. Kunoo haala kanaan akkasittiin cafacafanii lafa kaa'an jechuudha.